Shawaan ni jirta. Jirani. Ini dogonggora koneksi daddabaatu. Kayak kana Akkam nagaa fayyaan ooltee kan nagaa kan agarsiisan barattoonnis. Jirra galata waaqayyoo. Gana magartu. gammatte. Baay'ee magartuudha. Magartee shawaa barreeffamni kan kana fakkaata. Babbareeda. Eeyyanime dogonggora iddoon dogonggoratti qabu jirti. Ay, Waa hunda sirriitti barreessite. Hundi isaa sirriidha. Naa galatoodha. Guddaa isaas ni Waan takka galateeffadha. dogoggora hin qabu barreeffama irratti haala gaariin barreessite. Sirriitti barreessite. Gaadhaa, daadhaa, Gaasha fa'aa. gaa sirriitti barreessite. Gaa sirriidha. Baay'ee hundumti isaa bareedaadha. Haa kana Heenkin. yeroo barreessite akkana gootala. Akkana gootaa. Argiteela? Argeera. Xiqquma malee dheeraa jechuudha. Akkas. Ol hin qabin. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikumsalam. Argita miti? Argee haa bichaarratti xiqqoo ishee Akkas. bareedinii kanan qabu. Akkas hojjetuma akkana gadi goota akkana. Akkana. Okay. Akkana. Akkas jechuudha. Akkas anillee nama waan taabileetaa waan hin barreessu hedduu naaf hin dhufu beekta. Sirriidha sirriidha. Iskiriina irratti hin barreessu jira. Haya. Eelleen bareedduudha. Akkas. Akkasuma gootaa Bareeda. bareedduudha. Hundi isaatu sirriidha. Akkaataan ati itti walitti firoomsite illee hundinuu sirriidha. Gaa waraayita argatte jechuudha. Galatoomadha. Isa Maarkiin sandoo isa kubbaa akkasuma ta'a. kubbaa mina amma Kudhan irraa ta'a. galatoomaa. Achi booda Amiin tidiyoo. akkas jedhama. Baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasitti mallattoolee irra si qora jechuudha. Abbaan barreeffama kanaa ni jira. Ana magartuudha. Magartuu. Fuuldura barreeffama keessan isin hundinuu maqaa irra barreessaa gubbaarraa Okay. yeroo ergitan maqaa irra barreessanii. Kun magartuudhaa miti? Ayyo. Mee barreeffamni bareedaadha. Haa ta'uti bakka kana isin hundi dogoggora tokko wanne gootani. Lafa cilmaa ta'e qubee keessa saatee jira. Bakka kana kaadhaa dura jira. Kubbaa jaa hundi isaa Natti mul'atu ture cillimarras. kaatti daata asillee lukkuu jaa laa fuula duratti daata jechuudha. Kan malee homaa rakkoo hin qabu. Kana lammataan ergitee jirtaan sirreessitee ergitee misa? Dura jira sirriitti ergee jiru dura. Ayyaa. Mee kamta kana mee? La kanaa miti.
Kuni kiyyaa miti. Haya, Barsiisaa kunniin kiyya. Kunniin lamaan kiyya. ah, tas sirreessitee na ergite eessa jira du'a? Kana ah, Kunillee kiyyaa miti. Kiyyaa miti. ah, haya, anguma jiru kanarraa ilaalla. Sun as naaf hin seenneensaa. Waan hanga sannis irraa waa jechuudha. Sanirraa kaafe qubeeleen kun silaa siree naa mul'atanii gaarii ture. Hangi mul'atu kun baay'ee gaariidha. Kaanis ni sirreessitaa boruuf ilaalla yeroo biraattis hojii manaa waan isin kennuuf jecha barreeffama keessan akkasitti isiniif ilaala. Akka gaariitti iskiriiptoo qabachuu baay'isaa. Qalama harkaan qabachuu baay'isaa. Okay. Sanirraa kaafe barreeffamni keessan babbareedaadha. Asitti jaldeessa kunis jaha. Jaha qabaa, jaha qaba. Barreeffamni keessan baay'ee bareeda dhugaa hangaan eegee oole yaa. Hunda keessanuu sirriitti beeytan. Akkasii magartuu atillee kudhan fidaa. Gaariidha. Akkasii hayyee. Mee namatti aanu bira deemna. Okay. Kun eenyu? Soofiyaadha barreeffamni kun. Miti? Kiyya barsiisaa. Akkasii hayyee. Okay. Dhidhiina daftara qaba. Dhiifama. Homaati miti. Okay. Haya. Haya baay'ee bareedaadha. Barreeffama baay'ee bareedaati. Baay'ee gaarii qubee xixiqqaallee sirriitti barreessitee hundi isaatu ni mul'ata. Hundinuu sirriitti dubbifama. Sirriitti dubbifama, sirriitti dubbifama hundi isaatu. Okay. Mee dabra asii barreessiteensa baay'ee kunillee baay'ee sirriidha. Baay'ee bareedaadha barreeffamni keessan dhugaa. Jaldeessa sirriitti dubbifama. Jabaadha akkasumatti itti fufaa barreeffama irratti. Egaanuu harka keessaniin waan feetan barreeffattan amma. Haya dhiisi. Akkasiisan hundi. Haya baay'ee gaariidha. Baay'ee soofaa baay'ee gaariidha. Sumayyaa na ergitee mata ka deebisaa qabu san. Kamiin barsiisaa? Erga jiranatti mee yoo ergullee baadhee erga. Baay'ee naaf hin baane asirratti. Kanumaan na mul'atee ka'e. Akka gaarii dubbifama. Akka gaarii dubbifama. Baay'ee baay'ee akka gaarii dubbifama hundi isaati. Sirriitti dubbifama. Deebisaallee sirriitti dalaydee. Barreeffamni keessan baay'ee bareedaadha isin hundinuu. Jabaadha akkasuma. Akkamittiin barsiisa barattoota Nagaa fayyaa ooltanii jirtu? jirra obsee. Na jala darbe miti caasa jammarame. Xiqquma iddoo miti. Okay, saniifuu baay'ee gaariidha. Sumayyaa barreeffama akkasumatti shaakalaadha. Haala gaariin barreessitanii. Haya.
waan ta'eef beekamu. Maal jettan? Mana turre karaarraan waan ta'eef namatti mana. Hannaadha. Ayyoo maatii miti. Kan eegulee isin kan nu dalaydanii. Garuu hojii manaatti gaarii dalagaa shaakaluun baay'ee gaariidha isiniif. Barsiisaa isiniif ergee jira garuu Kiyya ani kun barsiisa. deebiin buune asuma irratti waliin buune jedhee barsiisa. Ayya ergitee ni ilaala. Immoo guutee isin erge Maal jettu? Guutii naa ergi boruu laala. deebii guutee isin Deebii guutii naa ergi. ayyee guutee isin erge. Okay ayya. Inshaallah. Barreeffama kana si maleetu ergeensa. Ayya. Wal bira fiddee keessee ati. Isin hundinuu. Barsiisaa isa har'a bira karaa kaayin deebisinaati deebii isaana jala. Maal jettan? Deebii isaana jalaan deebisinaa bira karaa. Ayya hin deebisu amma barreeffama keessaniin isiniif sirreessu jira beektanii. Malee gara barnoota Okay yalla. waan dogoggortaniif sirriitti adda waan qabdaniif yaa. Ani sirriin baasne. Ayya barreeffamni keessan Ayyee bakka san bulu deebisee isin erga. Ayye isin hundinuu baay'ee bareedaadha. Asitti gaa kana yeroo barreessu akkasitti illee imaleen akkasitti barreessuu qabda ilaala akkasitti gaa akkana akkas yoo goote sin dhibu akkana qabattee akkasitti yoo barreessite homaa sin dhibu. Kana amma oguu akka gaariitti barti booda akkasitti barreessite akkana kana barreessuu dandeessu. Ammaaf garuu ukkeetuma haala kana gaa akkanatti barreeffataa sin dhibu akkasitti. Baay'ee gaarii garuu hundumaafu. Okay asitti jaadhaa. Jaa kanallee yeroo barreessitu akkana goote gubbaa akkana goote achi booda akkana goote jechuudha. Gubbaa akkas goote akkana goote akkana. Humaa sin dhibu akkas goote akkana barreessita. Humaa sin dhibu jechuudha. Okay. Ayyee sirriidha. Laalleen sirriidha. Hundi isaa sirrii baay'ee gaariidha. Jabaatana barreeffama haalaan isin eegee waliin barreeffamtanii. Baay'ee gaariidha. Mee namni biraa kan laalamin waraqaan isaan laalamin ni jira? Barsiisaan ilaaltanii kiyya. Eenyu? Obsee. Obseedha. Ergeen ture barsiisa. Ergeen ture. Mee laala. Kiyya kana Kun makkoodha makkoo. Ilaalla keessan hundaa'uun ilaalla. Akkanarra ilaaltaniif fedhu sun hundaa'u ilaalleetu bira dabarra. Okay makkoo sirri barreessitee hunda isaa sirri barreessitee. Baay'ee bareeda barreeffamni keessan. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama hawwata. Baay'ee nama hawwata dhugaa. Akkasii kunillee akkas hin dhibne akkasitti barreessuu dandeessa. Haala kanaan akkasitti barreessuu dandeessa. Okay baay'ee gaariidha kanarraa kaasee. Isin hundinuu irraa fudhan harkattan waa'ee barreeffama homaa rakkoon qabdanii baay'ee gaariidha akkasumatti itti fufaa. Akkasumatti itti fuftanii okay. Ayyaa fi namni biraa kana ilaalee jirra. Okay shawaa ilaalee jirra. Mayyaadha ilaalee jirra. Mee zayituunaan ni jirti? Miseen. Okay isheen miseen. Ayya Anna atis boru dalagaa? Barsiisa. Okay barreeffama kana Badriyaa barreessinsa. Badriyaa ni jirti as keessa?
Ninjira barsiisa. Ni jirta? Barreeffama Ninjira. keetimi? Eh, Barreeffamni dhedheeraadha. Harree, baddaa, bal'aa, jaa. Okay. Mee guddifnee ilaalla. Baay'ee gaariidha. Biddeena, bitii kootu, okay. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareedaadha. Xiqqishoo Ajalaa sanna xiqqishoon adibee dubbisa isaa barsiisa. kaminni? Karra jalaa san kaafiraa san xiqqoo dubbisni isaan agalee. Kuni kiyyaa fi leencoon dhufan jaabeeyte. Kasii hayyee. Kiyyaa fi leencoon dhufanii jira. Hayyee akkasuma sana itti qomamaa nutte. Sanirraa kaafee baay'ee sirriidha. Mee xiqqishoo yeroo barreessitu laal harkitee laal xiqqoo akkasii si dhibala. Hayyee. Akkanatti ol deemee harkitee laal gubbaa irratti ol goota. Gubbaa irra asillee harkitee laal akkas gubbaa irra goota. Kana sirreessaa akkam goota haala dura asumarraa eegaltee akkana laal. Akkas eegaltee akkas harkitee. Fi gaditti gad deebisaa xiqqishoo. Laal harka kiyya laallaa karaa deemu laal harkitee. Isinumti Hayyee. warri xiqqishoo barreessuu irratti rakkoo qabdan laal akkana goota. Akkana gootanii dura akkas martanii akkana deemtu. Akkana martanii Hayyee. akkas ilaala. Amma ol si duraa deema beekte waan biraa fakkaata. Kana akkana akkas akkas. Hayyee galatoomuu. Kanarraa kaafee baay'ee gaariidha. Isin barreeffamni keessan baay'ee nama hawwata. Kabiraa inni fi kan hin ilaalle eenyu ta'a? Inaaf namiti warri as keessa jirtan. Dubbadha warroonni isin ilaalaminaa dubbatan. Kiyyellaa lamni barsiisu. Eenyu? Anubsee. Mee obsee isa na argite ni jira as keessa. Maqaa irratti barreessite garuu ani barsiisa dhuga. Namuu maqaan qabaa qo'ime. Ati gara teelegiraama kiyyaan ergiteensa. Kun teelegiraama gareedha. Ayi ani wasaappiin arge telegiraamni argine barsiisa. Waatsaappii kagaree keessa jirra ammanta. Ati gama kiyyaatiin natti erguun dhabdu miti. Ani gara keessaniitis ni erge gurbaatti argeen jira. Ni ilaala ni ilaala. Ayi Okay. Ni ilaala asii. Mee obsee. Kanaa mee obsee ta'e teelegiraamni kenne. ani telegiraamin wanti hin qabu barsiisa qaban jiru. Teelegiraama jechuun guyyaa miti wanni waatsaappiin kee kana. Wasaapbii. Kanaa mila. Wasaapbii dhamu. Kana ergiteen kan kana ergiteen. Laa isaa miti. Lakkoofsa. Laa isaa miti wasaapbii kee. Kami duba lakkoofsaati. Lakkoofsa wasaappiin kee kennu kana ani isin erge kana. Mee amma maashi. Duwwaa 9 duwwaa 7 tokkosa. Duwwaa Kana kuno kana mee. Esko wasaappiin jira namba wasaappiirra. Kana lalla bisa arge kana. Kana miti. Barsiisa. Mee ilaalla jechuudha gaamu. Kanaami gaafa wanni kan. Ani hunda hojii mana hunda barreessine mukaan. Kana. Arge dhisa ammoo kun olaal. Argitee laa? Lakkoofsa kan argitee laa? Arge. Okay.
Meen ilaalla. Ilkaan kajuu sirri barreessitee jaldeessa sirriidha baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf Galata barreeffama waan barsiisa. baay'ee nama hawwata. Kalee san seene ani sagaluma keessan dhaggeeffadhee hin barsiise malee. Akkasii Eegoo seente waan ani bahuu seewwate waan ani gal seentu baatanii jirtu. baay'ee galatoomii baga dalaydee hojii manaa akkanatti dalagaa laala hojii Galata manaa dalaguun amala barataa cimaati haa. galatuma barsiisa dhugaa keessa. Okay. Baay'ee na gammachiiftan isin hundinuu akkasii shaakaltanii waan beektan dalaydanii erguun keessan fedhii isin barumsa kanaaf qabdan argisiisa baay'ee akka fedhii qabdan na argisiisa. Asirrallee waan takkaan baradha jechuudha. Galatuma barsiisa. Baay'ee bareedaadha barreeffamni keessan baay'ee dubbifame. Okay deebisaallee sirriitti kennite. Okay. Baay'ee bareedaadha obsee baay'ee gaariidha. Galatuma barsiisa dhugaa. Barsiisa asirratti hojii mana qaama qabnu kana jechuun bakka yuunifoormii kaawustan irratti jechaan kun namoo akkamitti barsiisna inni deebiin isaa dubbifee fakkeenya kaaya. Sana yoo dandeessan jechaan guutaadha. Yoo fetanis sagalee ergaa isin hin jira ta'an. Aya Laa kaaniin kun naa garuu isa xixiqqoo naa ibsuu dide malee maal jettu? bakka jechumaan laallee barreessina. Jechaan guutaa. Jechumaan laallee barreessina bakka. Baay'ee gaariidha. Ayyee. Kana fakkaata hojiin manaa keessanaa. Barsiisaan baay'ee natti dhaga'ame bittaa kun kiyyayyuu. Gumaati miti boru dalaydaa. Tole tole. Boru dalaydeeti akkasumatti si ilaala siifis. Tole barsiisa. Akkasumatti yaadarra kennanna. Ulii hojiin jirraa miti hojii manaa yogguu hundaan isinii kannaa barbaarsiisaan hojii manaa yeroo hunda nama kenna yogguu mata duree takka baranne hojii manaa isinitti hin kenna hoggayyuu Tole barsiisa jajjabina mataa waan ta'eef. isin hundinuu jajjaboodha hojii manaa hojjetanii ciccimoodha isin hundinuu yogguu yeroo harkattanitti guyyaa yeroo harkattan hunda dalagaa hojii manaa keessatti. Baay'ee mee amma gamana deemneeti wantoota kanarraa haasofnu xiqqisho barreeffama kana yoo akkas ilaaltan laal asii hanga asii waan jiru kun sagalee dheeraa fuudhuu qaba fuu jedha asii hanga suuta waliin dubbifna fuu asirraa qabee ammallee la sagalee jettu gabaabaa qaba jechuudha. Walumatti maal jaa fuula argitanii fuula asitti amma dhii sagalee gabaabaa dhii jettu jira argitanii dhii laal gabaabaadha. Asii as hogguu dhuftan amma qaa jaa kun amma sagalee dheeraa tuujuu qaba walitti maal jedhu jechuudha. Fuula jechuu jedha jechuudha. Asii dhuftan sagalee dubbachiiftuu dhii jettuu jira. Amma immoo asitti irra butaadha kun laan kun irra butaadha. Il kaan jaa jechuudha. Asitti lafa ilkaan nama hundumaatu sagaleen qabdi ilkaan asitti rii sagalee gabaabaa hedduu jira. Rigachuu jedha jechuudha. Ilkaan rigachuu akkasitti adda baastaniiti dubbiftan jechuudha. Haala sanii sagalee adda babaaftanii dubbifatan. Faayidaa kana bira yoo dhuftan kun amma harka. Maayikii qabadhaan barsiisa maayikii. Barreeffama kana bira yeroo dhuftan kun amma harka. Harka
harka harka dhiqachuu jedha jechuudha. Harka dhiqachuu jedha. Kun ammoo asitti aadaa jira. Sirreessaa waan kana qo'a. Kan isiniifin sirreessaa. Asitti aadaa jira. Aadaa jira. Kadhumaatu hin jirtu. Kun ammoo ilaaltan qaama qaama dhiqachuu jedha jechuudha. Qaama dhiqachuu. As yeroo dhuftan ammoo gurri intu hin jirtu. Gurri sagalee caqasuuf argitanii. Gurri sagalee caqasuuf fayyada. Asitti sagalee jabaa tokko argitanii. Sagalee jabaa raa ni jabaata. Gurri sagalee caqasuuf fayyada jedha jechuudha. Mee dubbisa kanallee dubbifnu. Kutaalee jedhama. Ala qaama namaa jedha. Kutaalee ala qaama namaa jedheeti asitti morma jedha. Kan jedha morma kutaalee ala qaama namaa mormaa olii ibsuu jedha. Ibsuu jedha. Qoffaa irratti asitti ilaaltan adda jedha. Arma gaditti illee barreeffama tokko tokko shaakaluu deemna. Amma barreeffama kana ilaaltan kootu ni jedhama. Kootu ni